qabannee istiidiyoo keessatti argamna. Keessumoonni kiyyaa har'aa Jibriil Muusaa fi Toofiq Rashiid jedhamu. Dargaggoonni kunneen waggaa muraasaan dura jechuun Toofiq waggaa lamaan dura baqatee kan biyyaa bahee, Jibriilis asuma kaluudha. Dargaggoonni lamaan kunneen biyya keessatti mootummaa abbaa irree wayyaaneetiin qabamanii manneen hidhaa garaagaraa keessatti dararaan irra ga'aatiin ture. Keessattuu dargaggoonni lamaan kunneen mana hidhaa Maakalaawii keessatti rakkoo hedduu arganii warroota turanidha. Akkuma beekamu tibbana mootummaan Itoophiyaa paartilee isaanii jalatti argaman, Ihaadegiin jalatti kan argaman jechuudha. Muummicha ministeeraa Itoophiyaa Hayilamaariyaam Dassaaleeny, Dammaqaa Mokonninii fi Dabratsiyoon akkasumas pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa wajjin ta'uudhaan gaafa ammajjii 3/2018 miidiyaalee amanamoo harkaa qabaniin ibsa kennaniitiin turan. Ibsichis akka mul'isutti namoota dhimma siyaasaatiin himannaan irratti banamee akkasumas himannaan isaanii harka abbaa alangaa jiruu fi kan murtee argatanii mana hidhaa keessatti argaman hidhamtoonni siyaasaa gadi dhiifamu ibsa jedhu kennaniitiin turan. Itti dabaluudhaan guyyaa kana manni hidhaa ilmaan Oromoo kumaatamaan itti dararamaatiin turan Maakalaawii jedhamus cufameetiin fuulduratti ammoo muuziyeemii iddoo isaa irratti akka ijaaramudha kan ibsame. Manni hidhaa Maakalaawii kunoo akka ilmaan Oromootiif ibsa sanirratti wanti jedhame mootummaan Dargii ijaaree dararaa ilmaan namaa irratti raawwachaa kan ture jedhan. Mootummaan wayyaanee hoo maal keessatti raawwachaatiin jira? Maakalaawin bara aangoo mootummaa Itoophiyaa yookiin TPLF waggoota 26 darban kana hoo iddoo bashannanaa ture moo iddoo ilmaan Oromoo lubbuu itti dhaban, qaama itti hir'atanii fi miidhaan hedduu irra gahaatiin kan turedha kan jedhu. Waan achi keessatti daawwatanii fi taajjaban dargaggoonni kunniin har'a nuuf qoodu maree hanga xumuratti nu faana turaa isiniin jenna, itti dhiyaadha. Toleka keessummoota kiyyaarraa dargaggoo Toofiq Rashiidii fi akkanuma dargaggoo Jibriil Muusaa waamicha kiyya kabajuudhaan istiidiyoo OMN'tti baga nagaan dhuftan anaa dhufu. Baga nagaan dhuftan. Toleka Toofiq waggaa lamaan har'aa ni yaadadha akka biyyarraa baateetiin jetteen dhimma mana hidhaa san keessa turee fi haala kamiin harkatti kan mootummaa wayyaanee akka seente irratti gaafiif deebii afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin illee taasifneetiin ture. Har'as ka marroo lammataatiin haala Maakalaawii keessas haa ta'u ergaa harkatti ka wayyaanee buutee dararaa sirra gahaa tureef akkanumatti wanti achi keessatti taajjabde hoo miidhaa yookiin dararaan ilmaan Oromoo addatti mana hidhaa san keessatti irra gahu maalidha? Labsii mootummaan Itoophiyaa tibbana baase kana wal qabsiifneeti wajjin mari'achuudhaa fi akkasumas ka Jibriilis namoota achi keessa miidhaan kun irra gahaatiin ture keessaa nama tokko. Hayyaka akkuma waliigalaan mee labsiin dheengaddaa mootummaan Itoophiyaa paartilee arfan Ihaadeg jala jiran namoota afaan ta'aniin Piraayim Ministeerii yookiin muummicha ministeeraa biyyattii obbo Hayilamaariyaam Dassaaleeny, Dammaqaa Mokonninii fi Dabratsiyoon, Dr. Dabratsiyoonii fi akkanuma pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa wajjin ta'uudhaan jarri arfan miidiyaa mootummaaf amanamaa ta'e irratti ibsa kennaatiin turan. Mee ibsa kana hoo akkamitti ilaaltan? Toofiq irraa eegala. Galatoomii sumaan keenya. Waan tokko jechuu barbaade ibsa illee dootana numa laale. Mana hidhaa Maakalaawii san kan mootummaan Dargiidhaa itti fayyadamee uummata Salomoota Biisaanitti cunqursaa ture jeeti kan kaa'ee akka waan fi itti mana hidhaa san itti fayyadamee tokko goreeti. Kan biraa immoo mana hidhaa sanii miti Maakalaawii miti kan uummata fixaa jiru. Maakalaawii miti kan uummata akkuma dhibbaan lakkaa'aman akka maashina daaqaa jiru sirricha malee. Maakalaawii cufuun jijjiiramuu mun qabu. Gaarii bitachuudhaaf gaarii. Garuu immoo wanni jijjiiramuu qabu Maakalaawii cufamee mana hidhaa Maakalaawii biraa ijaaruu sun ta'in sirnicha wanni jijjiiramni
jalaa sana kan barbaadamu. Inni biraa immoo ibsichi isaanii akka juutu waa lama ja'a. Maakalaawii san kan hoggaa maakalaawii kan akka waan badaa maal sammuu keessatti nama uuma. Kana diinyee kan istaandardii isaa eeggate akka idil addunyaatti human raayitii kan baay'ee singoone ijaarraa jaanii. Maakalaawii gadi gani maakalaawii biraa ijaarudha wanti isaan ibsichi kaan. Garuu maakalaawii san keessatti isaan hin fayyadamne mangistii qofa. Mee dhimma maakalaawii dhiifamatti deebina. Mee ibsa san keessattuu namoota siyaasa dhimma siyaasaati hidhaman hooggantoota haa ta'u miseensota paartii mormituu dabalatee bilisaan dhimmi isaanii kan abbaa alangaa harka jiruu fi kan murtee argataniif ammallee mana hidhaa san keessa warroota jiran guututtuu ni hiikna waan jedhamu ture boodarra gadi xiqqeessaatiin dhufan malee ibsa baasan san irra hanqisaatiin ture. Ibsa sanoo mee akkamitti ilaalta? Ibsichi fiifuu qara hidhamtoota siyaasaa guutuu jaani dhaatumuudhaataan gadoo hir'isaa turan hummaal agarsiisaa bishaan waan keessa jiru goosaa jira. Isaan sanillee nama murtee sun murtee Hayilamaariyaam hin fakkaatu duuba isaa waan jiru jira baakgiraawundi isaa waan jiru jira. Kanaaf baakgiraawundi isaa kan jiru santu even nuu miti miidiyaa addunyaatu waan raasaa jiru kun wanti haleessa inni jee yoo xiqqaate siyaasa diiwal siyaasa afurii olii kan editte wanti inni haasaa ture suni ammallee waan nama liqeeffamaaf miti wanti inni jiru sun yoo godhe immoo gaarii. Ayyee mee Jibriilittiin darbaa mee ta'u ibsa gaafa ammajjii sadii kana paartii biyya bulchuun muummicha ministeeraa dabalatee waayilleen isaatiin kenname kana dhimma hidhamtoota siyaasaa kana gadi dhiisu jedhu kana mee akkamitti ilaalteeti? Tole asumaan galatoomii mootummaan Itoophiyaa yeroo dhiyootti walga'ii Adwaawiin taa'ee wajji wal qabatee labsii isaanii baasanii jiru. Ibsa miidiyaadhaaf dhiyoo kana kennan kanarratti wantoota adda addaa wantoota eegamaa turan waan hedduu haasa'anii jiru. Waan wal fakkaatu waan wal hin fakkaanne yoo wal qabatu waan wal hin qabanne waa hedduutu ibsa isaan kennan sanii wajji wal qabatee darbaa ture darbaa jira. Gama maakalaawwiitti yoo dhufne maakalaawwii keessatti turtii ji'a 8 qaba. Janaawarii jalqabaarraa kaasee hanga Oogestiitti achi bara 2016 mana hidhaa sana keessa ture jira. Kana keessatti wanti guddaan wanti hubatamuu qabu mootummaan amma kan nama dararaa jiru yookaan immoo dararaa kana kan namarraan geessaa jiru mootummaa dargii sana otoo hin ta'in mootummaa amma jiru kanaan. Rakkoon kunis kan anas dabalatee maakalaawwii keessatti mootummaan amma jiru kun rakkoo namarraan gahaa jiraachuusaa ani ragaa jirudha. Ani lubbuun jira dararaa isaan anarraan gahan dararaa isaan waayiloota koo mana hidhaa keessatti irraan gahaa jiran dubbachuu hin danda'a. Kanaaf maakalaawwiin akka wanti ati sirriitti hubachuu qabdu dargiin isaan baanan sun dargiin isaan jedhan sun kami? Dargii amma irra jiran kana dargii ofii isaaniitiif dargii jedhaniif waamaa jiru moo dargii madurii sana waamaa jiru waan jedhu sirriitti addaan baasuutu barbaachisa. Ayyee gaariidha dhimmi irratti bal'inaan mari'annullee guyyaa har'aa akkuma isin irraa tuttuqxan Toofiq Rashiidii fi Jibriil Muusaas maakalaawwii kana keessatti hidhamtanii argitaniirtu. Mee dhimmi keenya kallattumaan gara maakalaawwiitti yaadaan isin imalchiisaa. Tole mee Toofiq as dura akkuma naa ibsite sii fi waayilleen kee hedduun ijoolleen barattoonni yuunivarsiitiilee garaagaraa qeerroon Oromoo dararaa hedduu argaa turanii namoonni si wajji hidhamanii turan kachi keessa miidhaman kahireen baasteellee amma baanii ala jiranillee ni jiru. Mee Toofiq akka namichi keessa hidhamee dararamaatiin turetti maakalaawwiin kun keessattuu akkuma jalqaba irratti kaasne ilmaan Oromoo hedduun qaamatti hir'ataniiru achi keessatti miidhamaniiru. Akka dhalan arganne sadarkaa kolaafamuu sadarkaatti kaantu jiru kan lubbuu isaanii dhabanillee hedduudha. Mee mana hidhaa maakalaawwii san keessatti gochi raawwatamu wanti ati yaadattu keessattuu ilmaan Oromoo irratti tika mootummaa Itoophiyaa kanaan akkuma amma kaasne jennee dargi si xaqqamibat jedhanii ibsanii beektee garuu anis hanga beeku ilmaan Oromoo 50-60 maakalaawwii kana keessa dararaa hedduu kan itti argaa jiranidha. Ati mee akka namichi keessa tureef
rakkoo sirra ga'ee irraa ka'uudhaan waayillan kee irrallee kan gahaa ture waan taajjabde mee maakalaawii akkamitti ibsitame? Maakalaawii gabaabumatti maakalaawii ibsuu barbaadu azaaba addunyaa jechuu dandeenya maakalaawidhaan. Azaaba addunyaa xiqqaa addunyaa irraa jechuudha. Maaliif maakalaawii san keessa akkaataa torchii yookaan haala ulee hedduu jira gosa hedduu jira ulee. Kan si gaddisiisu garuu ulee keemikaala hundaa jira. Osoo qaamaan namni tokko akkatti sitti hin buune dhahina qabdu jechuun qaama keetirraa yoo gosaan dirmamuu qaba namni. Osoo dirmamuu tokko sirratti uumin kan torchii godhanii jira. Fakkeenyaaf dubartii amma ragaadhaaf ni jirti. Naayiroobii jirti maqaa isii Saalim jedhamtu raanfachuu dagachuu baadde. Amma dubartii san manhidhaa gosa hedduu jira maakalaawii kana keessa. Amma fakkeenyaaf naannoo Saayiberiyaa Shaaratan akkana xaawulaa akkana ijaamee jira. Balbala sanatti illee akkasuma 84 takka 84 lama akkas koodii lama 84 kun jechuun kilaasii ittiin qoqqoodan kan giraawundi illee jira. Inni Saayiberiyaatti ture sun isa giraawundi sun maal akka fakkaatu waan beekuun qabu. Amma isheen ifin amma isheen dubartii Saalim qooduu hin beektu mana xaawulaadhaa jira keemikaalaa yaa keemikaalli kun tarii mana fincaanii xuraa mana fincaanii kan ta'e digaruu immoo keemikaalichi keemikaali torchii godhan. Akka carraa taatee isin guyyaa sadii qofa achi keessa bultee guyyaa sadii booda hoggantichi bakka san jiru amma nama lubbuun jiru ragaadha. Kana kan godhe dargii miti. Wayyaan mammaa kana kan godhe dargii miti. Guyyaa sadii booda gaafa isin achi keessatti hogganaan osoo deemu agaree akkamitti dubartii isin ta'an ijee bakka sanii baase yeroo isin qaama dhiqachuudha gisee shaaroreetu rifeensi guutuun irra turre epidermiin coraan isaanii uraan qilleensa silaa naqee baasu kun guutuun hin cufame akka gartee nama abiddi gubee dhallaayitti. Kan abiddi gubee dhallaayitti kan cufame. Ifin aga menstruation yookaan marsaan laguu isiidha. Continuously akka sadarkaa yaa'utti. Isii qofaa miti manni ala akka dubartoota keenya isaan akkas godhan. Dhiira keenya immoo hedduu warri isaan haayilaandii liitira kana qaama saalaa irratti hidhanii utaala jaanii utaaluun qofti gahaa ta'uu dhabee ammas ujummoolee sila shanyii hormaadhaa dabarsa kana limmiira naqan akka inni masheenuuf qilleensa godhan hedduu jira. Tokko lama miti jechuun illaalee kanaa kan namni gartee siin huban bakka dhallaa kan qabaannetti hedduu kanneen akka magarsaa ol kufaa jira ijoollee yuunivarsiitiirraa fuudhanii gurra kun hin dalagu wanni dibbee gurraa keessoon gurraa kun warri horiidhaan beeku qilleensaa fi wanni akka guutamee dibbee gurraa kan dhoosan hedduu jira manni ala kaa'u kan maraatee jira achi keessatti akkaataa torchiisaatti godhani narvii sistemii isaanii miidhanii jechuudha. Lakkaamee dhugaa waan achi keessa godhamu kan hundammoo kan godhaa jiru kaaranti waan yeroo ammaan kana godhamu aga barkoo malamaa fi torba raas dabaree kanatti jechuudha. Kan hunda kan godhaa jiru immoo mootummaa dargee sun ta'e mootummaa kana tarii immoo dhootana guyyaa 17 isaan waltajjii warri tolan fakkaatii warri yaadiki warra haaromsa gartee guyyaa 18 moo 17 ta'an kana dura warri bisuun dargiidha. Warri sanii asii yoo yaaditee cufan faamdoo. Ayyee gaariidha itti deebinaa. Mee Jibriil atoo ji'a 8tiif maakalaawii kana keessa akka turtee naa himteerta. Ati akka ilma Oromoo tokkotti sirratti miidhaa adeemsifames haa ta'u waayillan kan ka'e ilmaan Oromoo guutumatti gochi mootummaa wayyaanee kanaan achi keessatti taasifamu. Haala manni hidhaa tokkos seera mirga dhala namaatti qaban qabiinsa mirga dhala namaa itti hordofutu jira. Hordoffiin kunoo jira maakalaawii kana keessa bakka dararaa kana keessa haalli ati taajjabde akkamii dararaan ilmaan Oromoo irra gahu maal fakkaata achi keessatti? Galatoom Usmaan maakalaawii Janaarii 8tiin galee bara 2016 turtii achi keessatti qabu kana keessatti maakalaawii kallattiidhaan yaadaan fuudheetu si geesse waan jechuun maakalaawii jennu waan iddoo bal'aa yookaan immoo dirree bal'aa wayii sitti fakkaatin. Maakalaawiin gamoo yookaan immoo mooraa tokko mooraa san Finfinnee keessatti namni beeku nama muraasa. Iddoon isaa eessa akka ta'e nama muraasaatu beeka malee maakalaawii yoo jedhan namni kun iddoon isaan dhagee malee namni eessa akka ta'e isaa beeku hin jiru. Alaan duubaan gabaadhaa waan adda addaati waan bareeda waan nama cinqu hin qabu. Keessa yoo galte qofa kan waan kana arguu dandeessu. Maakalaawii erga ol seentee booda wanti jiru waan jechuun
haala ilma namaatiin yookaan immoo nama ilmi namaa kana gochuu danda'a ilma namaa irratti waan akkasii dhiibbaa akkasii gochuudhaaf mana kana ijaaran jettee waan yaaddu ol waan baay'ee nama jibbisiisu hedduudha kan mana sana keessa jiran. Fakkeenyaaf ani maakalaawii gaafa gale jalqabaa qabanii akkuma achi nageessaniin iddoon isaan itti na fidan lakkoofsa 84 jedhamee kan beekamudha. Amma 84 kana namoonni koodiidhaan waamu. Even mana qofa utuu hin ta'in namoonni achi keessa jiraniyyuu koodii maqaa isaaniitiin waamamu. Ati maqaa isaanii achi keessaa bartee ba'uu hin dandeessu. Maqaa isaanii ittiin wal waamanii jira. Maqaa dhaabbataa ta'e jechuudha. Maqaa isaanii wal waamu. Eenyumtu achi keessatti kabbee jedheeti kan wal waamu. Maaliif achi keessaa gaafa gadi ba'e poolisiin sun yookaan qorataan sun dhiibbaan addaa irra ga'uu danda'a. Yookaan mana hidhaa keessatti namni hin jiru gaafa gadi ba'e waan biraas ta'uu danda'a. Siistama biraas qabaachuu danda'u. Walumaa galatti koodiidhaan kan waamamu. Manni hidhaa lakkoofsa 83 kun ofii isaatiif mana lafa jalaa qaba. Manni lafa jalaa kun baay'ee qorra. Baay'ee qabbanaa. Kanarraa kan ka'e namoonni achi jiran namoonni achitti hidhamanii yeroo hedduu achi dabarsan Sabeeriyaa jedhamanii waamu. Sabeeriyaa jechuun lafa addunyaa kanarra lafa baay'ee diilallaa'u lafa baay'ee qabbanaa'u jechuudha. Kunis sarmaa waa wal fakkaatudha. Baay'ee qorra baay'ee. Sigalee karaa biraa immoo maakalaawiin Sabeeriyaa kana keessatti balbalti itti cufamu baay'ee guddaa kan sagalee qabu yoo irra deemtu kan sagalee dhageessisudha. Tokko inni kun psychologically torture godha achi keessatti. Yoo balbala yoo sirraa banan kwaa godhanii sirriitti addaan rukutanii banu. Namni achi keessa jiru innumtuu kutaa adda addaa qaba. Achi keessa lakkoofsa 8 kan jedhamu jira innumtuu achi keessaa mana ofiisaa qaba. Mana adda addaa jechuudha. Balbala baay'ee xiqqoo ta'e qaba. Balbala sitti cufuu duubaan kophaa kan keetti hidhamta. Waan hanga kana ga'e qaawwa xiqqoo qaba. Achirraan namni kan sitti dubbatu. Gadi baatee yeroo barbaade. Mana sana yoo galte ilmoo namaa ta'uu kee jibbita walumaa galatti. Achuma keessatti iddoo Sharaatan jedhamutu jira. Sharaatan kana hoo maaliin moggaafame yeroo baay'ee irra deddeebi'ameetiin dubbatama. Haalota jiran yookiin kutaawwan achi keessatti namoonni toorchiitti ta'an sa'irraa ol bahee xiqqoo bakka hafuura baafannaati moo Sharaatan kun dhuguma moggaasa yookiin seeftii akka Sharaatan san waan qabu maqaan kun achi keessatti moggaa'ime. Maakalaawiin akkasiin jedhee lakkoofsa 84 jedhamee kan beekamu kan officially hojjettoonni achi keessaa ittiin beekan yookaan kan mana hidhaa sana keessatti ittiin beekamu lakkoofsa 84 kan jedhamu jira lakkoofsa 9 kan jedhamu jira mana xaawulaa kan jedhamu kan ani beeku jira. Lakkoofsi 9 kun maqaa Sharaatan jedhamuun beekama. Manneen hidhaa achi keessa jiran dareewwan biraa wajjin wal bira qabdee yoo ilaaltu baay'ee mana gaarii mana nagaa mana Ajjee sadii mana sana keessa tureera Sharaatan kan jedhamu kana keessa. Manneen hidhaa iddoo biraa jiran manneen hidhaa jedhanii amma jennee hundumti keenya kan asiin goonee sammuu keenya keessatti beeknu sanii wajji wal bira yoo qabde Sharaatan baay'ee rakkoodha. Garuu Sharaatan manneen hidhaa achi keessa jiran maakalaawi keessa jiran kan akka Sabeeriyaa wajjin wal bira qabdee ilaalte Sharaatan ima dhugaa sana jettee fudhachuu dandeessa. Kanaaf namoonni fooyyee qaba isa sanarra wayyaadha jedhanii kana Sharaatan jedhanii itti kan waamanidha. Daree 12 qaba. Innumtuyyuu baay'ee dararaa guddaa kan qabudha. Baay'ee rakkoon adda addaa Sabeeriyaa caalaa Sharaatan erga galeeti rakkoon adda addaa kan argaa ture baay'ee itti reebamaa ture. Ana qofa otoo hin ta'in namoonni hedduun dararaa kan argan mana sana keessatti jechuun hin danda'ama. Mana hidhaa keessatti miti kan situman kan rakkoon sirra ga'uu danda'u. Interrogation centerii qabu iddoo itti qoratan qabu mana sanaa kun iddoo isaan itti hidhamanidha seeleedha achi keessa gadi baasanii iddoo itti qoratamtu si geessu. Iddoo itti qoratamtu san erga geessee booda achitti reebichi sirra ga'uu danda'a. Yeroo qorannoo sana immoo sodaachisuudhaaf nama reebamaa jirutti si fidu nama reebamaa jirutti yoo si fidan namni kun dhiiga isaa si argisiisuu danda'u yeroo isa reebanii dhiiguu sitti argisiisuu danda'u akkasumas immoo kophaa kee halkan walakkaa yeroo namni itti qoratamu maakalaawi keessatti wanti beekamuu qabu halkani guyyaa miti guyyaa sin qoratan halkan walakkaa erga namni rafee booda si kaasu yoo dhufanii si kaasan balbala akkaataan isaan itti banan balballi asii kan banamu achitti dhageessisa. Baay'ee iyya kun xiinsammuu hidhamtoota sana saayikooloojii isaanii sana miidhuudhaaf saayikooloojii isaanii sana irratti dhiibbaa gochuudhaaf waan ta'e jedhamee godhamu. Achi booddee mana interrogation roomii jira kutaa itti qoratan kutaa qorannoo sana keessatti sibiilli adda addaa kan ittiin qorannoodhaaf
achi keessatti kaawwamee jira, kan ittiin nama rukutan jira, kan ittiin nama rarraasan jira, wantoota hamaa wantoota baay'ee ulfaatoo ta'antu achi keessa jiru waan ta'eef. Mee ati hanga achi turte sanitti sii fi waayillan kee irratti miidhaa yookiin dararaan taasifamee jedhee achi maakalaawii kana keessatti akkasumas ilmaan Oromoo haa ta'u hidhamtoota siyaasaa saba biraa irratti illee miidhaan achi keessatti qaqqabu tika yookiin ergamtoota mootummaa kanaatiin achi keessatti haala sukkanneessatu ilmaan namaa irratti achi keessatti raawwatama. Ati ija keetiin maakalaawii san keessa waan dalagamu maal taajjabde maal argite mee akkamitti beekta waan achi keessatti ta'e? Tole galatoomi. Amma kilaasii nan gale san kophaan ture yoo xiqqaate toora ji'a tokko kilaasii singilseeri san keessa kophaati kilaasii sadii san keessa beerumsa keessa ture achirraa gara kilaasii hornaffaa sa beerumsa keessa 84 kilaasii hornaffaan talee achis toora ji'a takkaan taa'e. Achi booda immoo shaaratan toora ji'a lamaan ta'e waliigala maakalaawii toora ji'a afuriitiin ta'e achirra kaan kana qilleentoota dabre. Garuu wantootan achi keessatti haala torchii isaan ittiin mataa kiyyaa fi yerootti kiyyaa kan waayillan kiyya bara san hojiidhaan irraa agarree kompeer gootu. Hedduu akkuma reefu ta'e ibsee keemikaalaan torchii nama godhuun akkuma jiru san istiil naawuni jira namoonni keemikaalaan torchii ta'aa jiran haga ammatti manni ala kaa'u. Artificial illee warreen torchii ta'anii jira fakkeenyaaf jawwee chaayinaan oomishtee jira roomii kophaa keessa naqan ija siidanii maakaraaraas fuudhan bakka biraatti geeffama fakkeenyaaf nama akka addunyaa keessoo fa'aa bilisummaa daammanaa fa'aa ijoolleelee hedduu qaba warreen gaafas yuunivarsiitii goraman dirriba ingidaa baraadhaa tokko fa'aa mucaa warra amboo moojeltuu na fakkaataa ittiin ijeedanii maakalaawaa fuudhanii sammuu ergeessanii artificial torch korani maakalaawaa sun bira geessan jechuudha. They don't know bakka dhagaa dhufa waan beekan jiru. Asiu. Sigalte. Wantoota akka boofaa yookiin jawwee kana amma mana keessa naqanii asuu ati kophaatan ta'e dhufta. Kilaasii kan keessa ol naqanii achi booda immoo gonni kun babbanaadha akkuma cabaa manni kuni isaan remotaan control godhanii achi kaameraan godhamee jira. Ati waan beektuu qabdu waan kan kaameraa godhu jira waan beektuu qabdu. Oggaa gamma jawween guddaa kun oggaa sitas bee karaa oggaati gidaar kan jalli sigalas deema oggaati gidaar sanee sigala deema asii waan gam takka waan ni godhamu san qofaa miti hedduu bineensota adda addaatiin jechuun chaayinaan kan fabaratte waan beektuun qabdu eega ooltee bultee waan kun sigala hedduu ijoolleen torchii warreen haala kanaan godhaman warreen kolaafaman guddooleen teenyu hedduu even amma waan ayyaadanu daa'ima waggaa 16 yookaan abbuu jaaniin abbuu galmaati kana mucaa Booranarraa yeroo san warre 2000 bara 2014 gaafa jedhamu san dhufe daa'ima waggaa 15 mucaa sun daa'ima waggaa 15 manidhaa san keessatti asii sigaltee amma biyya mirga daa'immanii safe children akka addunyaatti waan saayin godhamee jira garuu manidhaa akkasii san keessatti wayii keessa dhugoo tolchuu gootu it is so amazing. Naannoo galaan naannoo daandii hawaa yookiin kondominiyeemii jedhamu natti fakkaata manhidha guddaan tokko ijaarameetiin jira. Maakalaawii cufanii maakalaawii biraa banu yoo maqaa jijjiiruuf yoo iddoo sanirraa jijjiirraa taate malee manneen gurguddaan iddoowwan ilmaan Oromoo torchiitti godhan bakka hedduutti ijaarameetiin jira. Yaadni jedhu hawaasa bal'aa keessaa ergaa labsiin kun yookiin murtiin kun darbee isaan ibsa kennanii kaasee wantoonni akkanaa kunniin hawaasa keessaa guungumniin ni jira. Kana hoo mee akkam egaa amma booda namoota dhimma siyaasaatii himannaan irra banee itti murtaa'eedhaa jiranii fi kan dhimmi isaanii karaa irra jirus ilaalameetiin akka bahuudha kan jedhame wanti ibsidheen gaddaa kun. Mee Jibriil wanti kunoo maakalaawii san cufuun qofti gahaadha isaan gamoowwan gurguddaan naannoo Finfinnee sanii fi iddoo biraatti illee ijaaramaa jiran kunoo maalidha? Ibsa san keessa wanta ibsameetu jira. Isa ammayyaawaa ta'ee fi kan seera mirga dhala namaa giddu galeessa godhate akka addunyaatti gamoo biraa irratti waajjirri isaanii banama waan jedhamu illee ibsa bal'inaan hin kenne malee waan tuqameetu jira achirratti. Waan kanarratti mee maal jetta? Dhimma kanarratti maakalaawiin ofii isaatiif manichi nama ajjeesaan turre. Manni dukkanas haa ta'uu, manni lafa jalas haa ta'uu, meeshaan barbaade wanti nama ajjeesu bineensi isaa jiraatu. Ofii isaatii lafaa ka'ee nama nyaatu.
Kan kana gochaa ture namoota maakalaawii sana keessa turanidha. Kanaaf maakalaawii cufnee muuziyeemii goonaa jechuun waan gaariidha, waan deeggaramuu qabudha. Maakalaawiin cufamuu qabaa waan jedhamu kana hin deeggara eenyumtu kan jedhamaa tures kanu. Maakalaawiin cufamuu isaatiin duuba namoonni jiran namoonni maakalaawii akka maakalaawiitti hin fayyadamini akka maakalaawiin sun sana keessatti dargiin isaan dararaa turetti ofii isaaniitiif nagaa of baasanii nuti nama hin tuqne kan akkas gochaa ture sun mootummaa dargii jedhanii mangistuu bileem gochuun waan barbaachisu miti. Kan wanti beekamuu qabu wanti ragaa ifatti yoo dubbatan yoo dhugaadhaan waan sana gochuu kan barbaadan ta'e dhugaadhaan dubbachuudha kan nama barbaachisu. Dhugaa sobaan ibsuun hin barbaachisu sigalee. Kanaaf maakalaawii ibsuun maakalaawii akkas jedhanii dubbachuun waan baay'ee ulfaatudha. Mana baay'ee hammeenya qabudha. Isa san irratti kana caalaa immoo akka itti hin fufneef yoo kan cufamu ta'e namoonni achi duuba jiranis cufamuu danda'uu qabu. Isaanis hojii isaanii sana dhaabuu danda'uu qabu. Maakalaawii asii kaastee achi keessatti manni hidhaa kan nama itti hidhan kan nama waa balleesse itti hidhamuu qabu jiraachuun waan hammeenya qabu miti. Bakka barbaadanitti mana hidhaa ijaaruun hammeenya hin qabu. Kan ta'uu qabu maalidha? Mirga dhala namaa iddoo itti kabajamu ta'uu danda'uu qaba. Maakalaawii meetira 5 maakalaawiidhaan dallaan kan waldaan geessu poolis komishinii Finfinnee jira. Achitti ji'a 3 hidhameera. Baay'ee bareedaadha. Apartmentiidha. Kaameraa qaba, reediyoo qaba, baay'ee bareedaadha. Shaaworiin isaa akkuma mana jireenya namoota gaggaarii jiraatan keessa kan fakkaatudha yoo argite jechuudha. Mana san keessatti iddoon itti qeensa namarraa buqqisan jira. Manuma amma siin jedhu poolis komishinii Finfinnee kana keessatti. Manuma kana keessatti iddoon itti miila namaa cabsan manni dukkanaa jira. Manuma kana keessa manni jalaa jira. Amma kan ta'uu qabu kan jedhamaa jiru maalidha? Maakalaawii cufuun barbaachisaadha. Iddoo isaan itti nama dararaa jiran waan ta'eef. Jalqaba irratti maakalaawii cufuun barbaachisaadha. Maakalaawii erga cufanii booda immoo namoota maakalaawii sana keessatti dararaa namarraan gahaa jiranis hojii isaanii sanarraa akka dhaabbatanii fi isaanis muuziyeemii maakalaawii jedhamu kana keessa galuu danda'uu qabu. Muuziyeemiin mana qofa miti. Muuziyeemii sana keessa wanti jiru wanti muuziyeemii sana keessatti wanti ilaalamu jiraachuu danda'uu qaba. Akkam akka nama gochaa turan akkamitti nama dararaa akka turan isaan achi keessa jiraatanii nutti argisiisuu danda'uu qabu. Ayyee toofi wanta dabalatu qabdaa waan kanarratti maakalaawiin cufna jedhamu gamoowwan gurguddaan ijaaramaa jira akkuma duratti kaasee jedhee naannoo Galaansanittis akka ijaarame asiin dura nus qilleensarra hojjennee turre. Mee waan kanarratti wanti dabalatu jiraatee gabaabsi. Iddoo as Jibriili wanti itti dabaloo jiraate manni dhaabuu bal'isuu isaanii ammallee ittuma jiranii. Isa qofa mitiifin yeroo qilleentoota turetti amma gizee maakalaawii irraa gizee gara qilleentoota dabarte hidhamtoonni siyaasaa kamiyyuu IDC kanani jechuun bitaakaa ittiin waraqaa eenyummaa kan ittiin manni dhaasan keessatti sochootu. Waraqaa asirratti maal jaan si barreessanii teeraristi shibbirsiin jaan. Amma ogaa shibbirjaan ifin namni achi keessatti keessumeessu poolisoota hostii si godhanii jiramti hidhamtoota kan keessumeessan ati gaafa shibbir gizee jaan ijaaddaanis ilaalan. Sigaltee akka international terrorist wajji complex godhan. Ati immoo waan Oromoo taate qofaaf yookaan ammoo waan mirga saba keetii falmate qofaaf yookaan ilaalchi siyaasaa isaanii addaa waan qabdu qofaaf waan kana haala si godhan. Isa qofa miti hidhamtoota siyaasaa kana manidhaa ifin manidhaa kophaatti ijaarralee agajaa turani. Naannoo alamganaa kanatti illee ifin mana qilleentoota irraa baasanii achitti ijaaramu jira waan jaamu jira. Waa hunduu jira mana jijjiiruu fi mana san cufuun gaariidha. Cufuudhaan toon dansaa daran garuu sirnicha. Sigaltee namoota achi keessa waan duraan godhaa jiran san dhaabuu danda'u. Ilaalcha garaagarummaa siyaasatti amanuu danda'u. Sigaltee wanni barbaadamu san. Ayyeka keessummoota keenyaa har'aa Jibriil Muusaa fi Toofiq Rashiid istiidiyoo MN'tti argamuudhaan mudannoo fi akkanumallee dararaa maakalaawii keessatti ilmaan Oromoo irratti raawwatamaa tureef isinillee qaama dararaa kanaa turtanii asitti argamuudhaan daawwattootaa fi dhaggeeffattoota OMN'tiif qooduu keessaniif hedduu ulfaadhaa isiniin jenna.
Hayyeekaa egaa kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork gaafiif deebii keessummoota keenya har'aa wajjin taasisaa turre kanumaan goolabna. Qopheessuunis wajjin kan ture aan Usmaan Baay'ee ogeessa kaameraaf teeknikaa Abdii Jamaal wajjin ta'uudhaan qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwork afaan itti fufu hanga manumaan nagatti isiniin jedha.